Lataa Baqqalaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha. Barri 2023 Itoophiyaa keessatti waan hamaa seenaa keessatti yaadatamanii irraa barachuun danda'aman akkasumas wantoonni gaggaariin jajjabeeffamuu qabanis kan itti raawwataman keessumaa gama siyaasaan jala. Wantoota gaggaariis wantoota jajjabeeffaman wantoota abdii namatti horan baay'ee isaas of keessaa qaba barri kuni. Akkasumas immoo wantoota gaddisiisoos ta'anii tarii gara fuulduraattis xiqqoo waan abdii namaa nyaatus waan baay'ee of keessaa qaba barri kuni. Gaagama siyaasaa biyyi kun keessa jirtu addumatti immoo naannoon keenya naannoon Oromiyaa keessa jirtu yeroo jalqabaatii fi karaa nagaatiin yookaas mareedhaan gatta'anii mareedhaan furuudhaaf yaaliin godhame yookaas adeemsi itti adeemame suni aadaa siyaasa biyya kanaa keessatti keessumaa aadaa siyaasa Oromoo keessatti waan jajjabeeffamuu qabudha. Boqonnaa siyaasa gaariidha jajjabeeffamuu qabudha jedheen ilaala. Akka sabaatti immoo addatti barri 2023 godaannisa hamaa ta'e nurra kaa'ee darbeera. Keessumaa gama nageenyaan. Isa kana keessattis dargaggoonni hedduu miidhamaniiru jalalataan. Addumatti akka sabaatti rakkoo hamaa dabarsine namoonni beeka. Sababni isaa sooshaal miidiyaa irrattis wantoota deddeemaa turan quba qaba. Oromoon qeerraa buqqa'uun kutaalee adda addaatti keessumaa naannoo daangaa irratti ajjeechaan seeraa alaa weerarri daangaa irratti kan biraan addumatti bakkoolee tokko tokkotti rakkoon kanaan dura yookaas weerarri dhukkubaa yeroo biraa salphaadhumatti to'annaa jala oolaa ture. Fakkeenyaaf amma naannoo Wallaggaa bakkoota adda addaatti weerara dhukkuba busaatiin wal qabatee naannoo sanatti dhukkubni busaa waan haaraas miti raajii yookaas taatee haaraas miti salphaadhumatti to'annaa jala oolchuudhaan naannoon sun gara caalaa naannoo badda daree waan ta'eef dhibee busaa kun yeroo adda addaatti garuu salphaadhumatti wanti to'atamuu danda'u bookeen lubbuu nama baay'ee galaafatte. Galaanaa Kiisii nama yaada isaa nuuf qoodeessa biraati. Barri 2023 gama nageenyaan furmaata fida jedhamee abdiin irra kaa'amee ture osoo hin milkaa'in hafeera jechuun haala ittaanuun ibsa. Carraan jiru tokko gama nageenyaatiin wal qabatee wal waraansi waggoota 4-5 fi sanaa ol ta'uuf keessattuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture sun yeroo itti qaamonni wal waraanaa turan sun mariidhaan dhimma kana furra jedhanii yerootti waliin ta'anii marsaa lamaaf mari'achaa turan sun xiqqoo haalli nageenyaa kun ni tasgabba'aa waraansi ni dhaabbataa abdii jedhu carraa akkasii fidee dhufee ture. Carraa sanatti immoo fayyadamuu hin dandeenye biyyi kuni. Kana malees jala Galaanaan qaala'insi jireenyaa bara kanatti mul'ate isa baroota darbaniirra yommuu ilaalamu hedduu hammaataadhaa jala. Bifa nama ajaa'ibuunidha qaala'insi jireenyaa kan inni dabale ammas hirumaa yeroo itti qaala'insi jireenyaa hammaan ibsamuun dadhabamuun irra gahamee jira jechuudha. Gatiin meeshaalee kan nyaataas wantoonni garaagaraa yeroodhaa yerootti dabaluu qofa otoo hin ta'in guyyaadhuma keessatti iyyuu hamma guddaadhaan kan dabalan. Keessumaa dargaggoota irratti immoo dhiibbaa inni fidee dhufe guddaadha. Dur maatiin yeroo ijoollee isaanii barsiifachaa turan ilmi koo baratee boru iftaan gaafa hojii argatee mindeeffamee hojjetu ofiisaa of jiraachisaa ofirra darbee immoo nuunillee nu gargaara abdii jedhuun kan inni barsiisu. Amma garuu sun faallaa ta'ee dargaggeessi baratee yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojiitti bobba'ee deebi'ee maatii isa barsiise otoo hin baratiin dadhabee maal jedhee barsiise kana gargaaruun haafuuti ofuma isaafiyyuu jireenya ofiisaa geggeeffachuun yeroo itti baay'ee itti ulfaate. Rakkoon nageenyaa akka biyyaatti bara 2023 keessa jiruu fi jireenya hawaasaa miidheera kan jedhu lataan addatti dhiibbaan inni dargaggoota irratti geessise gama barnootaa dabalatee waan hamaa ta'uu hima. Sochiin daldalaa, sochiin hawaasummaa adda addaa, kwaalitiin barnootaa amma diteelii daataa wajjin wal qabatee waan sana keessa galuun barbaadu irraa kan hafe bakkoota tokko tokkotti bifa nama suukkanneessuun baay'inni barattoota naannoo sanaa barnootaa wal qabatee haalli yeroo waggaa kana keessa mudatee tasuma bakkoota tokko tokkotti bakkoonni sadarkaa biyyaatti illee dorgomaa turanii sadarkaa biyyaatti manneetiin barnootaa barattoota ciccimoo biyyattii oomishanii baasuudhaan beekaman illee bara kana keessatti garuu bifa baay'ee suukkanneessaa ta'een wantoota dhaga'amaa turan ture. Kun akka waliigalaatti nageenyaan wal qabatee waan bara kana deddeemaa yookaas mudannoo gurra namaatti hin tolle yookaas miira namaatti hin tolle jedhanii kaasuun hin danda'ama. Galaanaa Kiisis barri
2023 xumurarra ga'e kun dargaggootaaf hedduu rakkisaa ture. Keessumaa maatii irratti akka hirkatan taasiseeraa jedha. Bara 2023 kana keessa sababii rakkoon nageenyaa biyyattii guutummaa keessa jiruuf oliif gadi socho'uun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Kanaafuu inni baadiyyaa gara magaalaa dhufuun inni magaalaa gara baadiyyaa deemuun sochiin daldalaa haalonni garaagaraa barnoota iyyuu dabalatee jechuudha. Wantoonni akkasii kun baay'ee danqamanii jiru. Wantoota kanaan wal qabatee jireenyi ulfaachuun dargaggeessi immoo keessumaa maatii isaa irratti ba'aa ta'uun keessumaa bara kana keessattidha kan inni baay'ee hammaachaa jiru. Kanatti dabalee wanti ani gaafachuu barbaadu gama mootummaatiin gaafa ilaallu piroojeektoonni fakkeenyaaf kanneen akka paarkii, hoteelonni bal'inaan eebbifamaa jiru magaalota keessaa bareechuutiin. Wantoota kanaa fi jireenyota ati amma natti himte waliin gaafa wal ilaalchisnu waan namni jiraachaa jiruu fi waan mootummaan jirutu wal simaan jiru jechuudha. Amma achirratti uummanni bal'aan kan inni yaadu jalqaba irratti waan nyaatee buluu, waan uffatee jiraatu, wantoota bu'uura ta'an irratti xiyyeeffata uummanni. Hamma sun hin guutamnetti immoo wantoonni akka hoteelaa, paarkiiwwan, iddoo bashannanaa waan akkasii hojjechuun isaaf kan dursi kennamuufis bu'uuras miti. Barri dhufu kunis wantoonni rakkoo siyaasaan karaa maree furuuf taasifaman yoo itti fufan dargaggeessa biyya keenyaaf abdiin akka jirudha jedha Lataan. Haala amma jalqabe kanaan jalqabbiin gaarii sila jennee kaa'uun sun hundumtu kan milkaa'u yoo ta'e egeree gaarii addumatti dargaggeessaa fi waan gaarii waan abdii qabu gaariitu jira siin jechuu barbaadeen. Karaa biraa garuu akkuma nama siin jedhu keessumaa addumatti wanti kun haga dhumaatti kan milkoofne yoo ta'e dhugaa dubbachuuf taanaan nama sodaachisa. Sababni isaa akka amma alaala teenyee ilaallu kana qofatu hin taane bakkoota adda addaatti arginirra. Bu'aan waraanaa, bu'aan waan kanaan wal qabatee deemu bor maala akka inni hordofsiisuu danda'u waan beennuu fi waan arginees muuxannoodhaas kan kitaabarraas dubbisne miti yookaan seenaa yeroo dheeraa seenaa biyya kanaa keessatti waggoota muraasa dura wantoota mul'atan argineerra waan ta'eef gama kanaan yoo laaltu dhugaa dubbachuuf taanaan ammas dukkanaa waan abdii maal jedhu kanaan ekstiriimii sana ga'ee dubbachuu yoo hin baadheeyyuu wanti nama yaaddessu garuu waan baay'eetu jira. Galaanaa Kiisii immoo haala amma argaa jirruun waggaa haaraa bara 2024 kanattis waan abdii namatti horu jira jechuun natti ulfaataa jedha. Abdiin jira jechuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru haala amma argaa jirru kanaanii. Sababni isaa wanti hunduu yeroodhaa yerootti gadumaa deemaadha kan deemaa jiru. Dinagdeen biyyaas baay'ee rukutamaa jira. Sochiin daldalaa, oomishni qonnaa, barnoonni wantoonni garaagaraa hunduu isa duriirraa gaduma kan deemaa jiran malee kan fooyya'insa agarsiisaa jiran hin fakkaatani. Haalli nageenyaas erga yaaliin marii qaamota wal waraanan sana gidduutti gaggeeffame sun gufateeti asitti yeroo hinumaa akka waliigalaatti keessattuu Oromiyaa keessatti baay'ee hammaachaadha kan inni jiru. Barri haaraan dhufu 2024 bara gaarii akka ta'u hawwaa qophii har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurra.